Akkam jirtuun nagaan keessan bakka jirtanitti sinifaa baay'atu jechaa har'a kan waliin ilaalu paroograam method of vector addition kan jedhu waliin ilaallaa. Haga xumura viidiyoo kanaatti akkana waliin turtan kabajaan isin gaafadha. Egaa viidiyoo darbe keessatti seerota sadi ilaallee turre jechuudha. Isaanis maalii meetodoota giraafikaalaan ibsaman sadi ilaallee turre. Isaanis triangle methodii, parallelogram methodii, polygon methodidha jenneet waliin ilaallee turre. Viidiyoo darbe keessatti waa'ee triangle methodii ilaallee turre jechuudha. Isaan kan ilaallee jiraate viidiyoo sun paartii darbe keessatti waan ani hojjedhee jiruuf akka deemtanii daawwattan asumaan kabajaan isin gaafadha. Har'a waliin ilaalu parallelogram method of vector addition kan jedhu isa lammaffaarra jiru waliin ilaalla jechuudha. Innis maal jedhaa? The vector addition may also be understood by the law of parallelogram. Egaa akkuma viidiyoo darbe keessatti triangle vector addition tooftaa triangle methodidhaan fayyadamne akkuma ibsuun isa kanaanis parallelogram methodidhaanis maal gochuu dandeenya? Hubachuu dandeenya yookiin immoo ibsuu dandeenya jechuudha. Akkuma triangle methodidhaan ibsine akkuma hubannee ibsine san isa kanaanis ibsuu dandeenya jechuudha. The parallelogram law of vector addition is used to add two vectors when the vectors that are to be added from the two adjacent sides of parallelogram by joining the tail of two vectors. Then the sum of two vectors is given by the diagonal of the parallelogram. Egaa triangle methodii keessatti vektoroota lama waliin ida'uudhaaf nu barbaachisaa jennee ture. Akkasuma parallelograamiinis vektoroota lama walitti ida'uudhaaf nu barbaachisa. Egaa garaagarummaan triangle methodii fi parallelogram methodii garaagarummaa isaa asirratti ilaaltu jechuudha. Maal jedhee jira asirratti? Adjacent side jedhu kana hubachuudha qabdu jechuudha. Maaliif amma fakkeenyaaf wanni tokko haa fudhannu. Kana vectorii tokko haa jennu. Isa kanas vectorii lammataa ammoo maaliif egaa inni kun teeliif teeliitu isaatu wal connect ta'ee jira jechuudha. Join ta'ee jira. Triangle methodii irratti maanni heddii first vectorii fi teelii second vectorii ture jechuudha. Viidiyoo darbe keessatti ilaallee ture. Kanaan isaantu join wal godha. Garuu parallelogram methodii keessatti immoo teelii firstii fi teelii secondii vectoriitu kan inni join wal godhu jechuudha. Adjacent side isaan jechuudha. Adjacent side waliif ta'u isaan kun jechuudha. Side waliif maddii jedhamutti waliif maddii adjacent waliin jenna jechuudha. Kanaafuu seera parallelograamii keessatti tail of the two vectoriitu join wal godha. Maal keessatti? Parallelograamii keessatti tail of two vectoriitu join wal godha jechuudha. Tail of two vectoriitu join wal godha. Garuu triangle methodii keessatti immoo teelii fi heddii isaati jechuudha. Heddii firstii fi teelii secondiitu join wal godha. Maal keessatti? Triangle methodii keessatti. Garuu parallelogram methodii keessatti immoo teelii lamaan isaati jechuudha. Eegee isa lamaan isaati join wal godha jechuudha. Then the sum of two vectors is given by diagonal of the parallelogram. Egaa diagonaalii parallelograamiiti jechuudha. Ida'amni vektoroota sun lamaanii. Diagonaaliin nu kennaniin sun ida'ama isaaniiti jechuudha. Kana jechuun fakkeenya fudhannee yoo ilaallu kana fakkeenyaaf first vectorii jala jennu kalarii biraatiin isiniif barreessaa ifama. Innis maal jedhaa? Ishii kana vectorii tokko inni fudhannu. Isa kana immoo vector second inni fudhannu.
Egaa teeltuu teeliitu join wal godhe jennee jirra. Akkuma asirratti argitan kana veekteriin isaanii kanadha. Teeltuu teeliidha kan konneektii wal godhu yookiin join wal godhu. Isa kana A haa jennu. Ishii kanaaf immoo B haa jennu. Egaa teelii fi teelii isaati konneektii wal godhu jennee jirra. Kanaaf asirratti maal jedhee jira? The sum of two vectors given by the diagonal of the parallelogram. Egaa ifa akkasii ta'uuf fakkeenya isa fudhateen isinii ibsa jechuudha. Fiigarii asirraa suura isaa kaasa dhiisaati. Asirratti fakkeenya isinii fudhadha. Akkuma asirratti argitan kun vector A dha. Kun immoo vector B dha. Akkuma asirratti mul'atu maal gochuu qabna? Teeltuu teelii join waliin gochuu qabna. Teelii A fi teelii B waliin join goona jechuudha. Maal gooneeti? C kana fuuneet B kana fuuneet eessa keenya? Fiixa ishii kanarra keenya jechuudha. Sana booda bifa kan maalii nu qabata? Bifa asirratti argitan kana nu qabata jechuudha. Kunuunsa kana bifa ishii kana nu qabata jechuudha. Sana booda erga join waliin goone maal goona? Sana booda veektoroota lamaan kana jiraniif isa kanaaf maal ta'a? Eedhaaf paralaalii isaa keenya jechuudha. Paralaaliin kana ishii kana ishee asirratti birooken laayinii qabdu jechuudha. Paralaalii isaa keenyaaf E kanaaf jechuudha. E kanaaf paralaalii isaa fuuldura isaa keenya. Paralaalii isaatiif paralaalii Eedhaaf keenya. Sana booda B kanaafis akkasuma fuuldura isaa paralaalii isaa keenya jechuudha. Paralaalii waliif ta'an. Paralaalii B'fis hin keenya akkasuma jechuudha. Sana booda birooken laayiniidhaan nuti barreessinu jechuudha. Paralaalii yeroo goonu sun jechuudha. Eedhaafis paralaal laayinii yeroo keenyu birooken laayiniidhaan keenya. Isa kanaafis B'dhaafis akkasuma birooken laayiniidhaan kan nuti paralaalii sun barreessinuuf jechuudha. Yookiin saayidii sun kaafnuuf saayidii veektar Eefis veektar B'dhaafis. Sana booda maal nuti kaafnu? Diaagonaalii. Sana booda maal arganne? Paraloograamii argannee jirraa miti. E kanaafis B'dhaafis Eedhaafis erga paralaalii isaa keenya saayidii sanaatiif paralaalii isaa erga keenya saayidii Eedhaafis saayidii B'dhaaf veektarii isaanii jechuudha. Erga paralaalii isaa keenya maal arganna? Paraloograamii arganna jechuudha. Paraloograamii jechuun rogoonni walii fuullee isaa wal qixan jechuudha. Kana kutaa gadii keessatti barataniitu waan isin dhibu natti hin fakkaatu. Erga wal qixa ta'ee walii fuullee isaa erga wal qixa ta'ee paraloograamiidha jechuudha. Kanaaf walii fuullee isaa paraloograamii erga wal qixa ta'ee akkasiin keewwattu sana booda maal arganna? Diaagonaalii arganna. Diaagonaalii asii teelii ishii kanarraa kaafnee haga asii argitan riizaaltaantii isaati jechuudha. Riizaaltaantii isaanii ta'a jechuudha. Riizaaltaantii A fi B ta'a. Amma ishii kana qofaa ishee fudhanne ishii kana riizaaltaantii kanaa fi kan A kanaa fi kan B kanaa fudhanne wal qixa jechuudha. Maaliif yeroo seera paraloograamii fayyadamnuu fi yeroo tiraangil meetidii yeroo fayyadamnu wal qixadha jechuudha. Fakkeenyaaf haa fudhannu. Asirratti ilaaluu dandeessu. Fakkeenyaaf Eedhaaf 4 haa fudhannu. Veektarii isaa 4 yuunitii jennee haa fudhannu. 4 yuunitii jennee haa fudhannu. Eedhaaf immoo maal jennee haa fudhannu? 5 yuunitii jennee haa fudhannu. 5 jennee haa fudhannu. Egaa ida'ama isaanii walitti daana jechuudha. Ida'ama isaanii fakkeenyaaf fudhannee fakkeenya waan ta'eef kun akkasitti ida'amuu dhiisuus danda'a. Egaa 4 plus 5 wal qixa 9 dha. Egaa seera maaliitiin kun seera tiraangiliidhaanis ishii kana ida'uu dandeessu jechuudha. Seera tiraangiliin maal jedha? Ishii kana qofa fudhattanii isa kana balleessitanii ishii kana qofa lama ishiin A fi B kana fudhatan. B'n kun eessaa dhufe kan jettan kana faana wal qixa jechuudha. B ishii kana faana wal qixa jechuudha. Ishii kana faana wal qixa. Maaliif rogni walii fuullee paraloograamii irratti seera paraloograamii irratti rogni walii fuullee wal qixa waan ta'eef seerri walii fuullee wal qixa waan ta'eef B ishiin kun kanaaf jechuudha.
Kanaaf seera tiraangilii keessatti gadi fageenyaa isinii ibseera. Seera waa'ee tiraangilii jechuudha. Tiraangilii isinii ibseen waan ture viidiyoo darbe keessatti isinii ibseen ture isa irraa dhaqxanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Kanaafuu ishiin kun yoo kanaa tiraangilii ibsine maal meeqa nuu kenna jechuudha? 9 nuu kenna jechuudha. Karaa paralogiraamii yoo ibsine 9 nuu kenna. Kanaafuu wantichi nuu dhugoomee jira jechuudha. Ifana jedhee yaada. Akkuma asirratti argitan. Kanaafuu riizaaltaantii isaa maal ta'a? A plus B ta'a jechuudha. Akkuma asirratti argitan riizaaltaantii A plus B riizaaltaantii nu kenna. Asiinis akkuma argitan B plus N riizaaltaantii nu kenna jechuudha. Seera paralogiraamii akkasidha. Seera isaatti eegneet deemuudha qabna jechuudha. Akka inni nu ajajetti yeroo ol deebinu ishii kana isinii ibseen jira jechuudha. Isinii ibseen jira. Warreen amma isinii ibsedha gabaabumatti yeroo ibsinu jechuudha ishii asirra jiru. Suppose two vector A and B are at arbitrary point shown in figure. Translate either one of them in parallel to beginning of the other vector. So the after translate both vectors are either origin at the same point. Now at the end of vector A, we draw the line parallel to vector B, and at the end of vector B, we draw the line parallel to vector A. The dashed line is figure B. In this way, we obtain parallelogram. Egaa walumaa galatti isin ibseen jira jechuudha. Warreen amma haasaa jiran kana. Akkamitti akka eegallu akkamitti akka parallelograamitti galchinu jechuudha. Vektoroota kun asirra kaa'ee jira. Vektoriin A nu kennee jira, B nu kennee jira. Dura maal goona? Teeltuu teelii wal konneektii wal goona. Sana booda aan Eedhaafis kan Bidhaafis maal goona? Eedhaafis Bidhaafis paralaalii isaa keenya jechuudha. Qixa isaa kan ta'e paralaalii isaatiif keenya. Eedhaafis paralaalii jechuudha. Akkuma asirratti argitan ishii kana fuunee asirra yeroo keenya maaltu bifa kanaan nu qabaatte jechuudha. Bifa maaliitiin ishiin qabaattu? B kana fuunee teelii yeroo keenya bifa akkasiitiin ishiin qabaattu. Sana booda maal goona? Eedhaafis B kanaafis paralaalii goona jechuudha asiin. Akkasiin paralaalii goona. Paralaalii ta'aaf. Akkasumallee Eedhaafis paralaalii ta'a jechuudha. Eedhaafis paralaalii nuti uumne. Paralaalii erga uumnee diyaagoonaaliin gidduu isaanii uumama. Diyaagoonaaliin gidduu isaanii uumamu kun riizaaltaantii A fi B jechuudha. Riizaaltaantii A fi B ta'a jechuudha. Yookiin immoo A plus B equal to R ta'a. Yookiin immoo R wal qixa B plus A yookiin immoo R wal qixa A plus B jechuu dandeessu. Akkuma asirratti ifa ta'ee jiru jechuudha. Karaa lamaan riizaaltaantii isaanii san argattan yookiin karaa kanarra karaa isa gubbaa kanarra yookiin immoo isa jalaa kanarra kan isin argachuu dandeessan. Akkuma argitan yuunitii wayii kennitanii jechuudha. Akkuma irra yuunitii si afradde ida'uu dandeessu. Karaa tiraangilii meetodiis akkasumallee tiraangilii meetodii yookiin immoo paralogiraam meetodiidhaanis qixuma ta'a jechuudha. Qixuma kan inni argannu riizaaltaantii isaa jechuudha. The diagonal of resultant of two vector is where kuno isini diagonaliin sanammoo resultantii vektoroota sun lamaaniiti jechuudha. Diagonaliin as gidduutti argannu kun sarara as gidduutti argannu kun resultantii vektoroota kana lamaaniiti jechuudha. Vektoroota A fi B jechuudha. Akkuma argitan kun asirratti ni jira. Resultantii jechuun A plus vector B. Since the vector is commutative, kun walumaa qixa jechuudha. Akkuma argitan commutative A plus B ifama. A plus B wal qixa maalidha? B plus A jechuudha. Garaagarummaan qabu commutative la'uudha jechuudha. Kun seera additionii commutative keessatti. The parallelogram rule of addition of two vector. Kun egaa parallelograamii ruulii isaati jechuudha. Ruulii parallelograamiiti. Fiigariin kun
walumaa galatti kan ibsu jechuudha. Seerri kun seera paraloograamii jechuudha. Paraloograamii kan inni nu ibsu. Fiigariin 1.9 jechuudha. Itti aansuudhaan immoo maal arginaa? Mata duree polygon method of vector addition dha. Egaa sadi qaba jennee turre triangle method, parallelogram method, polygon method dha. Egaa amma polygon method of vector addition ilaalla. Innis maal jedhaa? If more than two vectors are to be added, place them all head to tail from the polygon. Egaa polygoniin kun immoo polygon yeroo jennu kofa hedduu kan qaban jechuudha. Kofa hedduu warreen qaban polygon jechuu dandeenya. Polygon jennaa jechuudha. Warreen kofa hedduu qaban asuma raawwachuu dandeessu maqaa isaarraa jechuudha. Maal jedhee jiraa? If more than two vectors are to be added, egaa vektoroota lama kan nuti walitti dha'aa turre. Triangle method keessattis polygon parallelogram method keessattis. Polygonii keessatti immoo lama ol kan nuti ida'anu jechuudha. 3, 4, 5 jedhanii itti fufuu danda'u. Vektoroota kan walitti dha'uudhaaf maal fayyadamna? Polygon method fayyadamna. Garuu triangle method fi parallelogram method keessatti lama qofa kan nuti vektoroota lama qofa kan nuti walitti dha'anu jechuudha. Method sun kan fayyadamu yookiin tooftaa sun kan fayyadamu. Akkasuma jedhama. Place them all head to tail to form of polygon. Egaa inni sun head to tail dha. Triangle keessatti jechuudha. Head to tail jedha. Inni parallelogram keessatti immoo tail to tail dha kan isaan join ta'an. Garuu as keessatti immoo head to tail dha. Head to tail formii polygonii nu kennu. Garuu bakka resultant isaatti immoo resultant isaa yeroo barbaannu immoo the vector drawn from the tail of the first vector to head of the last vector jedha. Egaa resultant isaa yeroo barbaannu immoo maal dhaan kuni? First vectorii tailii isaa fi maali? First vectorii tailii isaa fi headii last vectorii kan walitti join ta'an. Resultantii polygon method dhaan yeroo barbaannu jechuudha. Resultantii isaa yeroo barbaannu polygon method head to tail dha kan waliin join ta'an. Garuu resultantii isaa yeroo barbaannu immoo first vectoriin maal faanaan inni tailii first vectorii fi headii the last vectorii join waliin ta'a jechuudha. Yookiin immoo connect waliin ta'a jechuudha. Asirratti fakkeenyaan yeroo fudhannee hojjennu isinii gala jechuudha. Fakkeenyaaf A'n akkuma asirratti argitan A'n akkasiin jira, B'n akkasiin jira, C'n immoo akkasiin jira, D'n akkasiin jira. Isaan kana fuuneet connect waliin goona jechuudha. A'n akkuma jirutti jira. A kana fuuneet A kana ni fuuna, eessa goona? As ni goona. B immoo fuunee eessa goona? As ni goona. C fuuneet immoo maal goona? Connect waliin goona ishii kana. D immoo fuunee maal goona? Akkuma jirutti direction ittiin jiru suniin keenya jechuudha. Direction ittiin jiru sun yeroo keenyu bifa maaliitiin nu kenna? Bifa kanaatiin nu kenna jechuudha. Resultant isaa diimaadhaan barreeffame dhiisaa gaamma isiniin ibsa boodarras. Sana booda erga akkasiin keenye maal jedhee ture asitti? All head to tail jedha. Hundi isaanii head to tail dha. Maaliif asirraa argitan headii D fi tailii Eetu kan join waliin ta'e. Asirratti immoo headii A fi tailii Ctu waliin join ta'e. Asirratti bakka kanatti immoo headii C fi tailii B'tu join waliin ta'e. Egaa kun nu mirkaneesseera jechuudha. Kanaaf all head to tailii join goota jechuudha. Sana booda maali? Formii polygonii nu uume. Kofoota kun asitti argitu kofa qaba, asittis kofa qaba, asitti illee kofa qaba. Polygonii nu uumee jira jechuudha.
Sana booda maa'inni maal jedhaa? Sana booda ifama. The resultant is maal ta'a? Vector drawn from the tail of the first vector. Tailii first vectorii fi tailii isaa fi head of the last vectorii. Kanaafuu yeroo kana egaa head of the last vectorii. The last vectorii maal asirratti b dha jechuudha. Last vectorii. Kan faana akkasumallee tailii the first vectorii. Sana booda join waliin goona. Sana erga waliin join goone resultantii arganna jechuudha. Resultantii arganna. Kana jechuun seera pooligooniit kana jedha. Seera pooligooniit kana jedha jechuudha. Ifadha jedhee yaada. Kan ifa isiniin taane immoo koomentii jalatti naa barreessaa. Viidiyoo haarawaadhaan illee deebi'uu hin danda'a jechuudha. Suppose we want to draw the resultant vector of 4 vector A, B, C and D show in figure 1.10. Egaa isinii ibseen jira jechuudha. Resultant isaa akkamitti akka ibsuu dandeessan kaa'ee keenya irra jechuudha. Maaliif resultant isaa akkasiin kaa'uu dandeenya? Maaliif veektoroota akkasitti nu kennamanii jiran? Han A fi B kan yeroo keenya akkasiin keenya jechuudha. We select any one of the vector as a first vector, make parallel translation of the second vector position where the origin tail origin yeroo inni tailii jechuudha bakka ka'umsa isaa of the second vector coincides with the end jechuun immoo headidha of the first vector. Then we select the third vector and make parallel translation the third vector position where the origin the third vector coincides with the end of the second vector. Egaa isumaan dura isinii ibsaa ture jechuudha. Maaliifi tartiiba isaatiin kan nuti join gochaa deemnu jechuudha. First vectoriin maal faana second vectorii maal isaa faana tailii isaa faana akkanuma wal tuqaa deema. Join wal gochaa deema jechuudha. Third vectoriin immoo headiin isaa secondii yookiin immoo isa sadaffaa faana jechuudha. Inni tokkoffaa secondiin isa sadaffaa faana jechuudha. Secondiin isa sardii faana kan inni join wal godhu maani inni secondii headiin isaa tailii firstii faana sardii faana kan inni tail godhu waliin connect godha jechuudha. Yookiin immoo join godhu. Akka ifa isinii ta'uuf kana isinii fudhadheen ture jechuudha. Walumaa galatti isa nu ibsa jechuudha. Wanti asirratti arginu jechuudha. Wanti asirratti as keessatti nu ibse dursee isinii ibsee waan hin jiruuf walumaa galatti kana nu ibsa jechuudha. Kanaafuu dhuma irratti resultantiin last vectoriin B jechuudha asirratti. Last vectoriin heddii isaa fi last vectorii heddii isaa fi maal isa waliin join ta'a? First vectorii tailii isaa jechuudha. Tailii first vectorii fi heddiin last vectorii yeroo waliin join ta'an maal arganna? Resultantii arganna jechuudha. Thus the resultant vector R is a row drawn from the tail of the vector to the head of the vector B. Kun asirratti nu ibsee jiru jechuudha. Vector D'n tailii isaa fi tailii vector D fi headii vector B joinerii waliin ta'an maal nu kennu? Resultantii nu kennu. Akkuma asirratti argitan maanni D plus A plus maal nu kenna? Plus C plus B maal nu kenna? Asiin wanti kun vectoriin kun asiin naanna'ee ga'umsi wanti isaa maaldha? Wanti akka isiniif ifa ta'uuf amma isin asii kaatanii maaldha karoora keessan as ga'uudha gaama. As jirtu nama lama hiriyoota keessan faana taatanii as jirtu ati asii kaatee as geesse. Amma gaa kaayyoon keessan as ga'uudha. Bakka isinii mare kana jechuudha.
inni vector D keessa darbee A keessa darbee C keessa darbee B keessa darbee as ga'e. As immoo kallattiidhaan karaa qaxxaamura kana dhuftee garuu wanni keessan kaayyoon keessan as ga'udha. Kanaaf wal qixa ta'a jechuudha. Arriin wal qixa maal faana D plus A plus C plus B faana wal qixa ta'a jechuudha. Ifa jedheen isinii amana. Factor B'n akkuma asirratti argitan because the addition of vector associative and conjugative we obtained the same resultant vector regardless of which vector chose be the first, second, third, and fourth this construction. Isinii ibseera jechuudha. Walumaa galatti kan ifadha jedhee yaada. Kana jechuun garaagarummaa hin qabu jechuudha. Paazii kana keessaa darban iyyuu malee inni kun inni lammaffaa kun inni tokkoffaarra veektaroonni waliin ida'amni isaanii kun arrii faana wal qixxaadha jechuudha. Itti aansuun amma argina section summary argina. Two non-parallel vectors are added by graphical means using the triangle method and parallelogram method. But for the more than two vectors, the polygon method is used. Egaa non-parallel kan ta'an non-parallel vectorii kan ta'an maaliif fayyadamna? Graphical method yeroo fayyadamnu maaliif maal fayyadamna? Triangle method fi parallelogram method fayyadamna. Isaan kun gaa lamadha. Veektoroota lama yoo ta'an fakkeenyaaf kana parallelograamii fayyadamna jechuudha. Bifa wanni kennineefiti. Fuuldura isaatiif Eedhaaf akkasumallee Bidhaaf paralleelii uumneet akkasumallee diyaagoonaali yeroo uumnu maalidha? Gidduu isaanii baasuudhaan diyaagoonaali yeroo uumnu seerri sun maal jedhaa? Parallelograamidha. Isaan kana veektoroota lama walitti hidhuudhaaf jechuudha. Tiraangiliinis illee akkasuma. Tiraangiliin illee akkasuma jechuudha. Innis maalni A fi B akkasiin fudhateet innis kana A yoo jenne kana B yoo jenne seerri isaa kunis tiraangiliidha. Parallelograamota tiraangilii. Kun immoo seera tiraangiliiti. Seerri tiraangil meetodii fi parallelograam meetodiin veektoroota lama walitti hidhuudhaaf garuu immoo polygon meetodiin immoo lamaa ol warreen ta'an walitti hidhuudhaaf kan inni fayyadamnu jechuudha. Isaaf nu fayyada jechuudha polygon meetodiin. Kun asirratti nu ibsee jira. But for the more than two vector jedhee jira. The polygon is used. Yeroo lamaa ol ta'u veektarii tokko walitti hidhuudhaaf yeroo lamaa ol ta'u maal fayyada? Polygon meetodii fayyada. Itti aansuun maal argina? Activity argina. Activity 1.4 use the polygon method the vector addition to finding the resultant vector R of the three vector maal fayyadamne polygon methodii fayyadamne egaa resultant vectorii barbaadinu jedhee jira. Veektoroota sadii nu kenneera. Eedhaaf 25 meetirii maal irrattidha? 49 digirii irratti nu kennee jira. Northern of the East kan jedhu. Bidhaaf immoo 23 meetir 15 Northern East nu kennee jira. Cdhaafis akkasumallee 32 meetir 68 South of East irratti nu kennee jira. Choose the reasonable scale. Egaa kana yeroo hojjennu maaliin hojjedhaa nuun jedhee jira? Poolygoniidha. Pooligonii yeroo hojjennu veektoroota lamaa ol yeroo nu ta'an kanaafuu veektoroota sadii nu kennee jira waliin ilaalla jechuudha. Egaa maal een irratti Northern East nu kennee jira miti 25 Northern East nu kennee jira. Northern East yeroo jennu jedhu eessatti argama? Asiin North yeroo ta'u asiin Eastidha. Asiin Westidha. Asiin immoo Southidha. Northern East yeroo ta'u egaa
ishii kanarra jechuudha. Ishii kanarra akkas ta'a jechuudha. Northern East yeroo jennu ishii kana gidduutti kwaadiraatikii kana keessatti argamte jechuudha. 45 digriidha jechuudha. 45 kana gaasiin protractoriidhaan kan isin safartanii sirrii isaa argachuu dandeessan. 49 digrii jechuudha. Taasisuudhaan ishii kana hin dagatinaa akkasii naa qabannaa. Taasisuudhaan immoo biin maal jedhaa 23 innis akkasuma Northern Eastidha jechuudha. Ansaas Northern Eastidha. Isa immoo asii kaasuu dandeessu. South West jechuu asirraa fudhachuu dandeessu. South West kan jedhu ishiis akkasiin kaastu jechuudha. Ishii kanas asirratti maal jedhaa 25dha. Ishii kana 23dha. Ishiin kunis Northern East 15 barreeffama kana yoo isin galuu dide waanan haasaa dubbachaa waanan barreessaa jiru ifa isinii taa'ee yaada 15 digriidha jechuudha. Isa kanas akkasiin barreessuu dandeessu. Ishii kana qabadhaa bootaa waan hangateef balleessuu waan maluuf akkasiin qabatu. Sii irratti immoo maal jedhaa? Siin immoo 32 South Eastidha. South East yeroo jedhu immoo eessaan argaman immoo asiin argama jechuudha. South'n asiin, East'n immoo asiin. Inni immoo maanni South East yeroo ta'u immoo digirii 60 meeqarratti koompaasii protractor fayyadamtanii fayyadamuu dandeessu. Aangilii isaa sirrii isaa hojjechuu dandeessu. Ishiin immoo isaan 32 meetira kan meetira jettanii barreessuu dandeessu. 60 meeqa 68 jechuudha digirii isaa. Akkasiin erga kaawwatanii booda isheen dura diirratti siin akkanadha. Biin A fi AB ni yaadattu. Akkamitti akka ka'anii turan akkas ka'uu isaanii kallattii isaanii biinis akkas ka'uu isaanii yaadattu. Siin immoo akkamidha? Akkasiin kaatu. Akkas gadi garagaltee isiin kaate daareeshinii isaa. Kanaaf isaaniin join waliin goona jechuudha. Kan A akkas ture, kan B's akkas ture. Aangilii isaa egaa inni kun inni B irra jiru waan ol ka'uuf maal ta'a? Waliin ka'u gadi bu'a jechuudha. Kanaafuu aangiliin isaa kana inni kun 45 ture akkasiin jechuu dandeenya. Akkas gochuu dandeenya. Akkasiin ol ka'uu danda'a. Kan A jechuudha 45 waan ta'eef kan B immoo xinnuma waan ol ka'eef akkas ta'a jechuudha. Siin immoo kana keessa akkasidha jechuudha. Sana booda riizaaltaantii isaa akkasiin waliin konneekti gochuu dandeessu. Riizaaltaantii isaa isin argachuu dandeessu. Riizaaltaantii isaa bifa kanaatiin kaa'uu dandeessu. Eedha, B'dha kuni, C'dha, D'dha. Bifa kanaatiin kaa'uu dandeessu jechuudha. Riizaaltaantii isaa safartanii isin walitti daakanii kaa'uu dandeessu. Aangilii isaa faana jechuudha. Kanaafuu deebisaa isiniifan kaa'aa jechuudha. Viidiyoo isaa paawus gootanii ilaaluu dandeessu isin. Viidiyoo isaa yookiin immoo dhaabdanii ilaaluu dandeessu. Akkuma isiniif deebiinsaa kana fakkaata. Akkasiin kaasuu dandeessu. Bifa kanaatiin kaasuu dandeessu jechuudha. Bifa kanaatiin kaasuu dandeessu. Egaa siirratti aangilii isaa South East waan jedhee jiruuf aangilii isaa gara kamittiin isin gootanii aangilii isaa ishii kanarra aangilii isaan isin kaaftan jechuudha. Isa kanarraa siirraan South East waan jedhee jiru ishii kanarra kaastu jechuudha. Isa duraa keessatti kofa ishii kana keessa waan kaasee jiruuf jechuudha. Kofa ishii kana keessa nan kaase. Kanaaf isin immoo asirra ishii kana keessa isin kaaftan. Kana fakkaata jechuudha. Walumaa galatti riizaaltaantii isaa kana jechuudha. Yeroo koompaasii fayyadamtanii ruuleris fayyadamtanii seera safartanii yeroo kaaftan bifa kana fakkaatu argattu jechuudha. Ifa isinii godheen ture kana fakkaata. Itti aansuudhaan immoo maalidha ilaalla? Review questionii isaa ilaalla jechuudha waliin. Consider 6 vectors that are added tail to head ending up where they starting from. What is the magnitude of R? Kana jechuun vektoroota 6 kennee jira. Akkuma asirratti argitan
akkuma asirratti nuun jedhu veektaroota 6 nuu kennee jira. Innis haala kamiin jiru, bifa kamiin jiru, bifa kamiin join wal godhanii jiru, teeltuu heediidhaan join wal godhanii jiru jechuudha. Ending up where they starting from jedha. Bakki itti dhumu immoo veektarichi bakka itti jalqabe sunirra bakka itti jalqabe irratti kan inni dhumu jechuudha. Kana egaa maaginiituudiin waliigalaasaa maaginiituudiin riizaaltaantii isaa maal ta'a jedha. Fakkeenyaaf fudhannu 6 nuu kennee jira miti egaa veektaroota 6. Fakkeenyaaf 1 qastii kana ilaalaatii deema yookiin xiyya kana 1 2 3 veektaroota isaan kuni 3 yookiin immoo join wal gochuu qabu. Fakkii akka biraatiniin afaan barreessa. Fakkeenyaaf 1 2 3 asii join wal godhanii jiran gaa 3 seeraan barreeffachuu dandeessu jechuun xiyya isaa bareechitanii 3 4 5 6. Egaa maaliif asirratti finnee dhumni veektarii isa kana indiingii isaa maal ta'a? Bakka itti jalqabe irratti xumuruu qabna egaa. Indiingii bakka itti jalqabe irratti asitti nuu kaa'ee jira jechuudha. Asirratti nutti himee waan jiruuf bakka itti jalqabne irratti yeroo xumurru bifa kanaatiin kaasuu dandeessu. Sana booda maaginiituudiin riizaaltaantii sanaa maal ta'a? 0 ta'a jechuudha walumaa galatti. 0 ta'a. 0 ta'a jechuudha. 0 ta'a jechuudha. Maaliif bakka itti jalqabe irratti kan inni deebi'ee xumurame jechuudha. Kanaafuu 0 ta'a jechuudha. Veektariin kamiyyuu deebi'ee bakka isaa sanatti deebi'ee dhaabateera taanaan veektariin tokko kanaafuu 0 ta'a jennuudha. Garuu veektarii otoo hin taane iskaalarii otoo ta'e ni lakkaa'ama jechuudha. Fakkeenyaaf amma distaansii ta'e yoo fudhattan distaansii fi dispileesmentiin gargar. Distaansiin yeroo kanatti maal ta'a? Veektariin tokko naanna'ee akkasittiin bakka isaatti yeroo deebi'u yeroo kana 5 meetira yoo deemera ta'e kun 5 meetira yoo deemera ta'e 5 meetira yoo deemera ta'e 5 meetira yoo deemera ofirra naanna'ee deemera yoo ta'e dispileesmentii yoo ta'e 5 meetira jenna. Garuu veeloosiitii yoo ta'e immoo dispileesmentii yoo ta'e immoo 0 ta'a jechuudha. Kalqabee waan ta'eef jechuudha. Iskaalarii yoo ta'e immoo maaliif hamma inni deeme sun meetira isaa sun lakkoofneet lafa kaa'uu qabna jechuudha. Kanaafuu iskaalarii yoo ta'e 0 ta'uu hin danda'u jechuudha. Veektarii isaan keessatti iskaalar veektar kwaantitii fi iskaalar kwaantitii waliin ilaalee turre jechuudha. Viidiyoo isa darbe keessatti viidiyoo yeroo jalqabaaf kanaan hojjedhe jira. Achirra galtanii ilaaluu dandeessu. Itti aansuudhaan immoo gaaffii lammaffaa maal jedhaa? A boat starting moving across a river at the velocity v perpendicular to the river bank. The boat encounter cross along the river to velocity u as show. Egaa akkuma asirratti argitan riiveriirra cross gochaa jira. Bootiin tokko dooniin tokko inni kunis akkasuma isa kana noorziirra fudhanne fakkeenyaaf perpendicular waliif ta'u isa kana akka noorziitti fudhanne velocity v jechuudha. V ishii kana akkasitti fudhanne isa kana asii gadee ishiin dhufu karaa noorziirra dhufate inni kun immoo karaa westiirra dhufate perpendicular waliif ta'u jechuudha. Perpendicular waliif ta'u egaa maal nu gaafate? Which vector diagram show in resultant velocity of the boat. Egaa as keessatti kamidha resultantii of boat kan ta'uu danda'u. Diyaagiraamii asirratti A irratti ilaaluu dandeessu. A, B, C, D jedhee jira. Resultantii doonii kanaatiif
kan ta'uu danda'u diyaagiraamii kana keessa jechuudha. Kam ta'uu danda'a? Riizaaltaantii kan ta'uu danda'u asumarraa ilaaltanii murteessuu dandeessu. Maaliif riizaaltaantii kun riizaaltaantii ta'uu hin danda'u fakkeenyaaf eerra warri jiru kun. Maaliif riizaaltaantiin ida'amaa veektoroota lamaatti jenneerra mitiire. Riizaaltaantii kan ta'uu danda'u asirratti isa kamidha? Een ta'uu hin danda'u. Maaliif wajan riizaaltaantii kan ta'uu danda'u yuudha jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti yuutu ta'uu danda'a ishee asiinii kanatu riizaaltaantii. Kanaafuu ishiin kun saayidii ishii kanaa fi saayidii ishii asirratti argitan kanaa fi saayidii inni kun walitti da'ameet yuu kana nuu kenna. Malee riizaaltaantii isa kana miti jechuudha. Riizaaltaantiin isa kana miti jechuudha. Ifa dhadhee yaada. Lammaffaan immoo riizaaltaantiin kam ta'a? Asirratti riizaaltaantiin ida'ama ishii kanaa fi saayidii ishii kanaa fi saayidii ishii asirratti argitanii fi ishiin kun walitti da'ameet saayidii ishii kana nuu kenna. Riizaaltaantiin asiin ishii kana jechuudha. Asiin ishii kana ta'a jechuudha. Kanaafuu riizaaltaantiin asiin saayidii kana miti jechuudha asirratti. Siirra immoo yeroo ilaallu yeroo maaliif wanni isaan raawwachuu dandeessu? Diyaagiraamii isaan raawwachuu dandeessu ifadha jechuudha. Riizaaltaantiin isa kam ta'a? Arrii ta'a jechuudha. Maaliif ida'ama yuu fi ida'ama yuu kanaa fi viitu ida'ama yuu fi veektarii vii fi veektarii yuutu ida'ameet arrii nuu kenna asirratti. Kun sirriidha jechuudha. Inni kun sirriidha jechuudha. Diin immoo maaltu isa kamtu dogoggora ta'e? Ida'amni kun yoon hin qabu jechuudha. Jim jedheetuma bakka ka'umsa isaanii argitu zeeroo ta'a jechuudha walumaa galatti kun. Maaliif akka itti dhaabatu hin jiru kan deebi'eetuma as deebi'a. Inni kunis illee akkasuma veekteriin kun yeroo as ga'utti bakka starting pointii fi ending pointii waliif hin qaban jechuudha. Kanaafuu zeeroo ta'a jechuudha. Kanaaf deebiinsa C ta'a jechuudha. Taasisuudhaan gaaffii sadaffaan waliin ilaalla. Vector C is 6 centimeter in the x direction. Vector D is 8 meter in the y direction. Use the parallelogram method to work out C plus D. Egaa vector C'n x direction irra 6 meetira jenneerra. X direction irra 6 meetiradha. Vector D'n immoo y direction irra 8 meetiradha kan inni jiru jechuudha vectorichi. Kanaafuu maal fayyadamneet parallelogram method fayyadamneet C fi D walitti daana. Ida'ama vectorii C fi vector D walitti daane jechuudha. Akkuma argitan aksesii y aksesii fi x aksesii kaawwachuudha qabna. Kanaaf y yoo jenne asiin immoo x jenna. Ishii kana x jenna. Egaa x direction irra meeqa deema jenne? 6 jenneerra. Maaliif 6 jenneerra. Jaha deema jenneerra. Jaha meetira. Asiin immoo 8 meetira. 8 meetira deemeera. Kanaaf egaa maal fayyadamna? Parallelogram method fayyadamneeti kan nuti C fi D walitti daanu jechuudha. Ida'ama isaanii kan nuti barbaannu. Isas walumaan laalla jechuudha. Deebiin isaa kana fakkaata walumaan laalla jechuudha. Akkuma dura isiniif hime 6 seentimeetira asirratti meeqa fudhate? 10 fudhate garuu nuti 8maan hojjenna jechuudha. 8 seentimeetira. 8 meetiraan hojjenna. 8 seentimeetira osoo hin taane 8 meetiraan hojjenna. Yoo barbaadanis 10 fudhachuu dandeessu rakkoon qabu dhimma lakkoofsaati waan ta'eef. Kanaafuu riizaaltaantii isaa walitti barbaanne jechuudha. C fi D walitti ta'uudha. The graphical two vector C and D dha. C fi D dha jennee turre. The resultant vector R is shown in figure. Use Pythagoras theorem. The magnitude of resultant vector R of 2 C D will be
Arriin gaa maal ta'a? Akkuma asirratti waliin ilaalaa jirru parallelogram methodii fayyadamna. Parallelogram methodii yeroo fayyadamnu veektoroota suniif veektoroota firstii fi sekondiidhaaf paralaalii keenyaaf jechuudha. Sana booda paralaalii erga keenyaa fi lamaan isaaniitiif diyaagonaalii uumnaaf. Diyaagonaalii isaan veektoroota san lamaan gidduun keenya jechuudha. Maaliif aangilii bifa asiinis gama kanaanis aangiliin isaa wal qixa ta'uu qaba. Yeroo kanatti yeroo diyaagonaaliin gidduu isaanii jirutti jechuudha. Parallelograamiin seerri isaa akkasii. Akkuma argitan kunoo parallelograamii yeroo fayyadamu akkasii maal fayyadama? Paataagoras tireemii fayyadama. Paataagoras tireemiin immoo akkuma asirratti ilaaltan maallaa C fi D walitti C fi D ida'ama C fi D jechuudha. Wanni jechuun diyaagonaaliin parallelograamii keessatti meetodii kana keessatti yeroo fayyadamu riizaaltaantiidha jechuudha. Diyaagonaaliin isaa. Kanaaf amma seera paataagorasii keessatti kofa tokko aangilii tokko yeroo barbaannu kana C yoo jenne kanaaf immoo A yoo jenne kana B yoo jenne maanni C yeroo barbaannu agashee kan akkasitti naaf fudhattu. Akkasitti naaf fudhattu. C square equal to A square plus B square. Egaa C yeroo barbaannu raadikaal jala galchina. Raadikaal jala galchina. Raadikaal jala yeroo bahu C'n raadikaal jala yeroo bahu C square'n raadikaal jala yeroo bahu C dhaan ba'a jechuudha. C wal qixa raadikaala A square plus B square ta'a. Kanaafuu bifa kanaatiin fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kana keessatti ishee kana akkasitti fudhattu isiniin jedheera. Egaa asirratti akkamiin hojjetee jira? Arriin kanaafuu C plus maal faana wal qixa dhagaa ammasitti arriin C plus D C square plus D square'dha. Raadikaal jala galchuudhaan jechuudha. Kanaafuu C dhiifama alaa sagalee yoon siin jeequ jiraate. Arriin C'n maanni akkuma argitan dura isiniif yeroo kaase bifa kanaatiin isinii kaasee jira. C'n jaameetira jenneerra. Asiin egaa ishii kana akka maalitti fudhanne kallattii kanaan maaliif kallattii kanatti naannessifanne maaliif paralaaliidha jechuudha. D kanaatiif paralaalii waan ta'eef qixa isaati waan ta'eef bifa kanaatiin fudhanne. Yeroo kanatti paataagoras tireemii fayyadamnee kan nuti argannu jechuudha. Paataagoras tireemii yeroo fayyadamnu immoo bifa kanaatiin argannu jechuudha. C jaa iskeeriin 36 8 iskeeriin immoo 64. Kanaafuu riizaaltaantii isaa kana argannaa jechuudha. Kana arganna jechuudha. Riizaaltaantii isaa meeqa arganna jechuudha? Riizaaltaantii kana argannaa jechuudha. 100 argannaa. 100 yeroo jalaa baafnu raadikaala jala 10 meetira ta'a jechuudha riizaaltaantii isaa. Egaa har'aa faana viidiyoo qabadhee dhufe kana fakkaata. Viidiyoo itti aanutiin 1.5 vector resolution kan jedhu walitti deemna. Haga sanaatti nagannaa turaa isiniin jedha.